Ejensiin geejjiba bulchiinsa magaalaa Adaamaa yaa'ii waliigala waggaa waldaa abbootii qabeenyaa konkolaattota fe'umsa gogaa yoomillee waliin gaggeesse. Hojii gaggeessituu waldaa abbootii qabeenya konkolaattota fe'umsa gogaa yoomillee aadde Khadijaa Yuusuf waldichi bara 2013 itti hojii jalqabuu ibsuun dhiiga arjoomuu namoota harka qalleeyyii deeggaruu fi kanneen biroo irratti hojjechaa akka ture himan. Waldaan kun eega hundeeffame bara 2013 irraa jalqabee kunoo amma 2017 irra ga'ee jira. Kaayyoon kan waldaa kana miseensota gara maas tiranspoortii akka fayyadaman yookaan maas tiranspoortii akka guddisanii kaayyoon keenya kana yookaan immoo fayyadamtoota yookaan immoo miseensa keenya akka fayyadamanii isaan gargaarudha. Cibinoota fi hanqinoota adda baasuun irratti marii gaggeessuun isa itti aanuuf immoo karoorfachuun kaayyoo yaa'icha kanaati jedhu. Hanqina keenya yookaan immoo cimina keenya kaasnee raawwii fi karoora keenya illee kaasna auditii immoo auditii alaatiin kan hojjetamu yommuu ta'u. Itti gaafatamaan ejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mokraa Shumii tajaajila geejjiba kennuuf waldaaleen haala qajeelfamaatiin waggaa waggaan yaa'ii gaggeessan malee heeyyamni kan hin kennamneef ta'uu ibsuun waldaa taaksii dabalatee waldaalee 42 jiran keessaa waldaaleen 33 yaa'ii akka gaggeessan dubbatu. Akkaataa qajeelfamaatiin waggaa waggaadhaan waldaaleen kun yaa'ii yoo gaggeessan malee eeyyama fudhachuu hin danda'an. Eeyyama yoon arganne immoo ji'aan bobbii fudhatanii tajaajila sila kennuu qaban kana waan hin kennineef waldaaleen geejjiba irratti bobba'an waldaa taaksii dabalatee waliigala waldaalee 42 qabna. Waldaalee 42 qabnu kana keessatti hanga ammaatti waldaaleen 33 yaa'ii gaggeessanii jiru. Abbootiin qabeenyaa bakka argamanitti gabaasni waggaa fi odiitiin kan dhiyaate fi kan mirkanaa'e ta'uu kan himan obbo Mokriyaan. Kana malees abbootiin qabeenyaa humnaa ol fe'uu fi taarifa dabaluu irraa of qusachuu naamusaan tajaajiluu akka qaban dhaaman. Waldaan tokko miseensa 400 qaba. Waldaaleen 400 miseensonni waldaa kana keessatti argaman 400 abbootiin qabeenyaa yaa'ii kana keessatti hirmaatanii odiitii waggaa tokkootii fi gabaasni hojii kan waggaa tokko yaa'ii kana irratti dhiyaate kan mirkanaa'u ta'a. Abbootiin qabeenyaa waldaa kana irratti jiranii fi bobba'anii tokkoffaa naamusa tajaajiltummaa eeguudha. Tajaajila yeroo kennan taarifa dabaluu humna ol fe'u kanarraa of qusachuu qabanii kana irratti cimanii yoo hojjetanii kan biraa qulqullina magaala keenyaa eeguu qabanii karaaleewwan bu'uuraalee misoomaa amma hojjechaa jirru kan ammoo kunuunsuu eeguu fi ga'ee isaa achi keessatti karaa hirmaachuu danda'uun yoo hirmaate kana olitti fayyadamaa ta'uu akka danda'an. Qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaa nageenya tiraafikaa mirkaneessuu Inspektar Olaanaa Dassaaleny Abarraa yaa'icha irratti argamuun hojii seeraa kabachiisuuf hojjechuun murteessaadha jechuun balaan tasaa kan uumamu rakkoo konkolaachisaa rakkoo konkolaataa fi rakkoo daandiin walqabatee kan uumamu waan ta'eef balaa gama kanaan dhufu hir'isuuf immoo humnaa ol fe'uu dhiisuu saffisa hin malleen konkolaachisuu irraa of qusachuun balaa tasaan dhufu hir'isuun ni danda'ama jedhu. Balaan waan sadiin kan inni ga'u tokko rakkoo konkolaachisaati, lammaffaan rakkoo konkolaataati teeknikaa wal qabatee, sadaffaan rakkoo daandiiti. Inni biraa qilleensa lafa deemaa jennu kun dabalata. Inni guddaan garuu waan sadeen kan konkolaachisaa hojjen konkolaataan tokko naamusa isaatirraa ka'e ariitii isaan eeyyameen konkolaachisuu dhabuurraan kan ka'e iddoo dursa kennuu qabutti dursa kennuu dhabuurraan kan ka'e dhuganii konkolaachisuurraan kan ka'e fageenya isaa eeggatee deemu konkolaachisuurraan kan ka'e iddoon taane dhaabbachuudhaanis wal qabatee rakkoon naamusa konkolaachisummaatiin balaan ga'u balaa guddaadha. Parsantii 85 ol rakkoo konkolaachisaati. Kanaaf kana hubannee qaamni hundinuu abbaan qabeenyaa akka abbaa qabeenyatti qabeenya isaa to'achuu rakkoo konkolaataa isaa konkolaachisaa noo ittime fala kennaa deemu irraa eegamaa jechuudha abbaa qabeenyarraa. Hirmaattonni yaa'ichaa tokko dhiyeessii meeshaalee jijjiirraa konkolaatotaa waan jiraniif irratti hojjetamuu qaba jechuun yaada kennan. Ani akka jedhu haalli amma jirru irratti akkuma sila gaafatama turetti boba'aa fi ispeerii makiinota waldaa yoomillee fe'umsa gogaa kunniin kan qabne kana bulchiinsi magaalaa bulchiinsi geejjiba magaalaa Adaamaa haala kana dhiyeessee magaalaa keenyatti ispeerii isaanii dhiyeessee wantoota miseensi gaafate kana akka dhiyeessuuf akka isaan fooyyessan barbaada. Kutannoodhaan meeshaalee barbaachisaa kan ta'e fakkeenyaaf akka dhiyeessii keenyatti fakkeenyaaf akka zayitii wantoota barbaachisaa ta'e immoo of gara fuulduraatti illee ulaagaalee barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf akka maaksimaa meeshaaleen argamaa jiru.
fakkeenyaaf gara fuulduratti gara biiroo keenyatti galchine waajjira keenyatti galchine akkasitti argachuu qaba obboleessi keenya obboleettiin keenya naannoo Finfinnee dhaqee ganaa achi fidachuun asiuma magaalaa Adaamaatti argachuu qaba innee yaadna ብዙ ነገሮችን እንድንማር ያደርገናል ብዙ ነገሮችን ወስደናል አባሎቻችን ከተናገሩት ንግግሮች ጥሩ ነገሮችን ወስደናል እና 2017 ላይ ብዙ ነገሮችን ተሰርቷል